Akkam jirtan hordoftoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaa. Gochaawwan sirna nama nyaataa mootummaa PPT'n Oromoota Walloo irratti waggoottan bara bulchiinsa PP raawwatamanii fi gootummaa ilmaan warqituu bifa gaggabaaban isiniif dhiyeessuuf yaalla. Barreessaan Mu'ee Callaa yoo ta'u, gulaalaa fi gama sagaleetti kan isiniif hiikwaan Abdallaa Hammee nufaana bu'aan affeerraa keenya. Taateen bara 2021 ji'a bitootessaa gaafa 20 Birgeedii Minilikiin duula Oromoota Walloo lafarraa daguuguuf godhame si yaadachiisu irratti argamna. Jaalaqab bara 2021 irratti argamna. Lola Oromoota Wallootiif humna mootummaa naannoo Amaaraa yookaan Liyyuu Haayilii naannicha gidduu godham jedhameen ambulaansiin tokko madoolee baate hospitaal Shawaroobitti gulufaa ture. Namoota as jiran keessa 10 madoolee haamaatiif rafiixaa jedhan harki Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraatiif garee faannoo jedhamtu kufuun akkasitti jeefaman. Harkis dhiibi keessa baas eekka ba'uuti obsa dur kaba'uuti haadhuma qeennes baas barcuma buqqis harkis tuun dibbees dullaatti itti fufu bakka haga'u isaanillee akkanumni godha turanii miti jechuun gaafata hindoone lakkee itti deebis waci namootaatti ta'an tokkimmoo waraan jechuun deddeebi'ee gaafata. Namooti yoo cuupheerreef miidhamtoota horcaniin mul'ata. Hayjees garee dargaggoota naannoo Amaaraatti haduu jiran molmaan Oromooti Walloo Oromoo Haabaa Daaba Cubbuu gari jabeessuun malmaan namaatiif dhiibbaa mirga namooma hamtuu haseeri dila addunyaallee nam gaafachiiftu. Taateen kun kamisa galgala yoo ta'u, imaama masjiida magaalaa Makkannaa keessatti salaata ishaa salaakisee gadi ba'u irratti humna addaa ani Birgeedii Minilik jedhee of dhaadessuun battalumatti dhukaasa itti bananii sheekicha lubbuu baasan. Ajjeesuu qofa osoo hin taane sadarkaa reeffa dhokfatuutti ceehan. Maatiin sadeen Makkannaa 5 ijillee dabalate dubartii fi dhiira xiqqaa haga guddaatti reeffa imaama keenyaa nuuf laadhaa maaloo jecha karaa gubbaa bulan. Birgeediin Minilik kadhaa Oromoota ilmaan sadeenii fi warra jillee kana duuba hubattuu wallakkaa hin fakkaatu. Inimaatu imaamni abbaa amantaa kun induuna yaalaaf fuudhamee jira jechuun uummatatti qoosuu eegalte. Sadeen Makkannaa fi 5 jillee dhumuggaa gara jabeenya jaraa taajjabaa halkan gaafasii akkuma tahetti bariisifatan. Lafti bariinaan of tuultonni ani Birgeedii Minilik ofiin jettu kun meeshaa gurguddaa qabatanii lafa Oromoota fi naannawa san hunda dhuunfatuu irratti bobbahan. Ilmaan sadeen Makkannaa fi 5 jillee dhumugaa roorroo hammaata tanaaf fala barbaaduuf murteessan. Egaa afaan nagaatiin reefki kennamuu didee gara humnaan fuudhutti yeroo ceetu humna badii kanaan dhukaasni eegale. Aaraa fi baarudiin qawwee fi bireeniin lafti qarandoofte. Lola sa'aatii muraasaa keessatti gootoliin warra jillee fi ilmaan sadeen reefkas fudhatuun magaalaa Makkannaa qulqulleessan. Yeroo magaalaa Makkannaa kana qulqulleessan kanatti namoota gama Oromootiin madaawwan kan lakkoofsan nama 9 ol tahan ambulaansitti fe'uun gara mana yaalaa Shawaroobii maaf hin argine. Duuba madoon gara hospitaala Shawaroobitti imalte tun yaalamanii gara manaa galuu osoo hin taane wanti hin eegamin akkaan garaa nama raasu dhala namaati fi miti bineensaaf hin malle tuuta bineeyyii fi faannoo finxaaliyyii Amaaratiin mudate. Bifa suukanneessaa ta'een jagaraa saanja jirma qoraanitii fi dhagaan lafarratti osoo nafin gorratanii gaditti yaa'uun ambulaansii caccabsanii madoo yaalaaf hospitaalatti malaa jirtu rukutuu eegalan. Cafaqi waraani gadi baasii isaanis akkasuma nu gochaa turanii caccabsaa tuqaalaalaa du'uu isaa jecha wal ajajaa inni kaan du'e jedhaan inni kaan rukute jedhuun lubbuu yaalaaf dhaqxe reeffan geggeessan waan akkaan garaa nama nyaatu. Taateen kun yeroo ta'u duuba ilmaan Walloo irratti lolli akkaan jabaa yoo xiqqaate kallattii 5 irratti banamee jira. Birgeediin Minilik kun kallattii Shawaroobiin dhufee jillee wasan qurqur haxaayyiin warra sadeen maajateen shaashoo radooyyeen coqorsoo fi masnoon immoo caffaa garboota fi luxe weeraruu irratti argama. Duuba kallattii kanaan qeerroon arxummaa fi qorii caffaa dabalateen abbaa dhiiratiin masakamanii dhiiraaf dhalaan osoo hin jenne akka jabduu diina haleelan. Duuba humni nyaafaatuun kallattiilee hundaan gootolii ilmaan warqee mo'achuu dadhabnan qe'ee Oromoo ibiddaan mancaasuu qabeenya gubuu loon saamuu dubartii gudeeduu fi harmaaf harka muruu kan kana fakkaatan irratti
irratti bobbahan. Dubalmaa walloo kun akkuma kanaan abbaa dhiiraa of dura buusuun osoo yaalaaf birmannaa hin argatin humna leenjii gahaa qabu kana dura dhaabbannaaf murteessan. Of tuultonni Amaaraa maqaa garaagaraa moggaafattee bobbaatu kamuu ilma walloo dura dhaabbatu dadhabuun bishaan gabateerraa taate. Gaafa guyyaa lammaffaa bariituu sanii humna dabalataa konkolaataa 63 oliin wal irraan gulufaa amma likkii galchina jechuun ilmaan immiyyee kutaa naannichaa hunda keessaa wal guuruun weellisaa geeraraa gara kallattii kamiseetti gad qajeelan. Dubbiin akkas turte. Osoo jarri kamiseen gahin dhufaa jiraachuun jira dursitee qotee bulaa Oromoo magaalaa Qalloo jiru qaqqabdi. Yeroo isaan kombolcharraan gadi goranii harbuu seenan abbaan kanaa namni jedheen hin jiru. Waladdee yeroo gahan kunis ati maali namni jedheen hin jiru. Garbii geenyaniis dubbiin callisuudhuma taate. Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuuf akka jedhan sani. Jiraattonni magaalaa Kamisee humnoota kana yeroo argan hulaa balbala isaanii cufachuu filatan. Amma dubbiin jabaachuu ishee qeerroo magaalaa Qallootii fi naannawa Kamiseetiif ifoomee muddaman. Irra babaasii akka gootaa mana cufattee maaliif doota? Bakka kanatti raajii seenaa tokkotu ture. Gurbaan qal'aan nama soorataan waliin beekne fakkaatu kan ijatti xiqqaa onneen isaa gooticha gararaasa. Duba gurbaan kun waan nama raaju eega fuudhee guyyaa 4 jedhama. Kan gorora mushurrummaa xuuxeen quufiin golga golaan argin. Osoon anas jiruu humnootiin Amaaraa kun as gadi tartu jechuun qawwee kilaash qabuun dura gad taa'ee asii ol itti afuufu yoo eegalu jarri humna guddaatu fuuldura keenya jira kan jedhu waan shakkaniif amda konkolaataa itti fufuu osoo hin taane dhaabanii battala qabatu waan filataniif waraanni qe'ee Kamisee keessa bittime. Kamiseen sila hulaa cufatuu filatte gaafa waraanni qe'ee ishee weerare qawwee kaafatuu filatte. Qalloon gadiin Kamiseen oliin tahuun dawween Harawii bahaan tahuun birgeedii Minilik akka sangaa babbaroodaa kaarra Oromoo 4 cabsee dhufe akka re'eetti mamar'achiisuun kaarra 5ffaa Qallootti birgeediin sababa misirroo gooticha kanaatiin akka dhiigaa eegee faffacaate carraan tokko tokkoon nyaatamuu ishee mudate. Duba dhiiroo lola gaafa jennu tan amma faanin dubbannu tan osoo hin taane dhukaasuun qawwee cabbii waaqarraa lafatti mana qorqorrootumu fakkaata. Egaa bifa kanaan liyyuu hayiliin dachee walloo kan warra bareentumaatti dabalamte. Kaanis salphattee qaanqee dinqarra buute taate. Qaanqeen dinqarra buute deebitee biddan taatu. Gubdee dinqana leeltu. Dhumarratti lubbuun gootaa billi qabaate akkuma jedhamu san. Aroostichi erga fuudhee guyyaa 4 kun erga diina badduu baaseen booda rasaasa fixuun harcaatu humna kanaatiin galaafatame. Yoo du'an du'a goota. Kamiseef Qalloon gama isaaniitiin akkuma gootummaan ofirraa faccisan ilmaan 5 jillee muggaa Shawaroobii weeraruun reeffa madoo ambulaansii keessaa baafamanii haala suukanneessan wawwaraanamanii dhagaachan waqaramanii fudhatuuf finxaaliyyii humna addaa Amaaraa kallattii Shawaroobitiin jirtu waliin kokkee wal qabaa jiru. Reeffa isaaniitiis fudhatanii faannoo liyyuu hayilii Amaaratii fi finxaaliyyii jaraa likkitti galchuun magaalaa Shawaroobiit guutummaa guututti to'atan. Jabbileen teenya gorbaa haadha jala bobbaati kan warra jiillee tuqxee osoon dhaliin hobbaati. Loon keenya tarree yaa'uu ummateen soomaaf diillee qe'ee gootataa feettuu as koottuu gara jiillee. Ta'ullee lolli bakkanatti akka malee jabaatuun lubbuu namoota baay'ee nurraa fudhate. Iddoonis qaamni dhamuun bakkatti yaalaman dhabanii mala aadaa ogeessaa fi madaa ofii hidhachuun qoorsuu akkasumas ogeessa fayyaatiin qoricha qarmammee fayyaa keessa jirtu walitti wal aanamuun gariin isaanii akkuma loonii ofumaaf of hodhuun kaanis abiddaan of gubaa lubbuu of keessatti ittisaa ilmaan walloo lafaaf eenyummaa isaanii tikfatuuf dirqaman. Maal dubbiin kana qofa bulchaan magaalaa Shawaroobii aboon na weeraraa jira jechuun iyyate. Nafxanyoonni qabaa ganna lakkisaa jechuu eegalte. Gaafa kana ture biiftuun Oromoota walloo paarlamaa biyyattii keessan kan
ambaatiin luugamni bulloo hiikkatiin ilmoo waaqaa dhugaan hadhooftullee mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti haalan eeganiin dhalatte Muhammad Hasan Arbiyyeetii fi Aminaa Indiris bakka buutota hawaasa Oromoo Walloo ta'uun mana maree bakka bu'ootatti kan dhiyaatan aannan gabroonfataan raafatu weessoo harkatti cabsuun dhadhaa ba'uu dhorkan Oromoo Walloo maaliif akka ajjeefamu maaliif akka lafa isaarraa buqqifamu fi maaliif akka warra nafxanyootatiin daran hadheeffataman dhugaa afaanii lafa diriirsan amantaa keenyaaf Oromummaa keenyaaf lafa keenyaaf akka mootummaan naannoo Amaaraa humna addaa naannichaatiin hawaasa Walloo fixaa jiru gurra addunyatti facaasuun maqaa Oneg Shanee jedhu hawaasatti maxxansuun lammiilee nagaa fi hawaasa Oromoo Walloo irratti daguggan sanyummaa irratti xiyyeeffate akka raawwatamaa jiru himan obbo Muhammad Hasan ittuma dabaluun jarri maqaa Yeminilik Birgeed jedhuun of moggaafte qonnaan bultoota Oromoo Walloo irratti waraana kan labsan yoo ta'u isa gaafa boru meedaa yookaan baqqee meedaa ta'uu isa kam akka deebisuuf ka'an hin beeknu jechuun jaratti cabsee abbaa bilxiginnaa ija deemesse haasaan bakka bu'oota hawaasa Oromoo Walloo kanneen milkaa'ina injifachuu Oromoota Wallootiif qooda olaanaa ta'atee ture. Gaafa guyyaa sadaffaa magaalaa Haxaayee ilmaa sadeen kan duraan harkarra qabaa turan jarri dubbii jabeessinaan lola sa'a lamaa keessatti magaalaa Makkannaa seenuun magaalattii guutummaan guututti to'atanii liyyuu haayilii barbadeessuun mana hidhaa piipii cabsanii hidhamtootaaf daawoo bilisaa ta'an magan ilmaa Walloo yaa sanyii warqitu diinni fuullee malee booddeetti hin argitu magan ilmaa Walloo sanyii bareentumaa jabaadhuu falmadhuu gootummaan keetumam qirransa eegeen qaban gadi lakkisan akkuma Oromoon jette san dhumarratti jarri afaaniin aaboon na weeraraa jira jedhe sun baqatee Bahar Daar dhaquun lolli humna kiyyaa ol ta'ee jira koomaandi poostii aagaluu jechuun sagalee ol qabee Amaaraa TV irratti lallabuu eegale duuba gurbaan tana lallabuu fi koomaandi poostiin Dabra Birhaaniin wal guuree yeroo dhufu ijoollee Oromoo injifannoon Shawaroobii irraa gara Sanbatee deebitu karaa gubbaatti dhukaasatti banuun akka jabaa yoo fixan reeffi jarasanii konkolaataan lafa qotoon bakka tokkotti awwaalame yoom akka laayyootti as geenye silaas ilmaan Oromoo Walloo jaarraa hedduuf cunqurfamaa turus gabrummaan amala isaaniitii miti lollis isaaniif haara miti kan bara 2019 bara 2021 bara 2022 waggoottan sadan darban kana lola addaan hin cinnatu sirna nama nyaataa Abiyyi Ahmadii fi liyyuu haayilii Amaaratiin irratti geggeeffamaa jira lolli cunqursaa yeroon filatu rakkoon cimaan Oromoota Walloo keessaa tokko bu'uuraalee misoomaa kan akka mana yaalaati Walloo keessatti nama rukutamee du'e caalaa kan rukutamee lubbuun hafetu caalaa yaaddessa akkuma dura jenne waraanni eegallaan kallattii hundaan marfamne waan jirruuf garamittuu socho'uun hin danda'amu waan ta'eef carraan madoo keenya lafa ciisutti aadudha rakkoo fayyaa furuuf Oromoota Wallootiif hospitaalli akka ijaaramuuf gaafanna har'allee weeraramaa jirra bakki jirruus bakkuma kaleessati manni yaalaa hin jiru Oromoo irraa birmannaan qaamaa hin jiru dubbiin akkuma bara 1823 bara bulchiinsa Minilik san tahaa jirti Oromoon addunyaa guutuu keessa facaatee jirti qomoo kee Walloof sagalee ta'uun roorroo alagaa hammaatti tana akka damdamachiiftan dhaamna hordoftoota keenya kabajamoo godaannisa seenaa bara bulchiinsa piipii kana himaa olleef ingoolabnum dubbiin baay'atteef ar'ittiin fe'amu ilkee diinaa foon keenya keessaa buqqisuuf tokkummaan haa kaanu jechaa qophiilee maddi nageenya hafan biroo wajjin turtii gaarii maddi nageenya sagalee hawaasa keenya